yoo soba ta'uu baate hoo soba ta'e hoo jennaani sobaa miti kan jette burtee tana laal nan arge baran isi ufee hime mana mubaarakitti mana baabaa Nuraddiin kan ufee hime isi sobda dhuma jennaani dhuguma qabatamaan argee jette nama saffiri jennee dhaduusan aggeeffa'u Nuraddiin laal nama saffiri jenneen gaafa san ishi jettee deemte gaafa duuta jette mubaarak sobaa jeen burtee tashawaa mootaarsiiti mi adda nu baas nimitti duratti amma shaamaa irra kaawwattee fira kee jette san okay an sambar dubbii pointii irra qabanne awayti giste sila intala adaadati shiin tun intala adaataati bar dubbii burtee arsii irratti barnuti qabxii qabannee jirra isuma lubbu isitu burtuma maquma burtee keessatti mana mubaarak seenee engadda lubbuudhaan engadda mana mubaarakitti seenteti fira kiyyaa adaadaatiyyaa maaxootiyya duuta jennaa mubaarakii ragaa qabatamaa fidi sobdanii micaawwan duunen duute jettani si warri ijaazaa baatan kun jennaani duute dhuguma jedhanii ani hin beeku namannaa bilbilee jette lakkoofsa bilbilaa san kenni jee mubaarak. Okay. Hogguma sanan ani biraa baay'ee irratti bilbilanii waan mubaarakaa see baasen beeku isuma amma adaadaatii jettan dhufe gaafa ta'is mana mubaarak dhugaa Yesuus Kiristoos dhugaa ilaalan kan qabu intaluma tana. Obsi tigisti laal. Tiji koy dhugaan lubbuu micayyoo tanaa bakka jirtu jirti qo'amee usamee jira. Gaanii isin ma caqafadhaa gaddas dhugaa micayyoo tanaa kan awwaalen numa tokkoffaa maaliifin fachaa tigisti callisaa fachaa callisaa eenyuu callisaa siifan kamaan itti wareegamtee itti dadhabdee itti cabtee siifuun itti duutee itti wareegamtee dubbii tana kan isin shallaa gootan. Shillaan go'inaa ebelu fachaa dhugaa harka qaba hin je'inaa itti mud qaba namumata micuba tana qaba isiin hoo qabamte dhugaan isii baati dhugaa rabbii yoo intalti tuni qabamte dhugaan intala tanaa baati intala tana dhugaa yoo baaftan maatiin isee jechaa jira isiin bilbila tana akkamitti argatte akkamitti bilbila akkamitti bulook wal goran akkamitti mana madaamii galche eenyu kan mana madaamii galche intala tana harkaa qaba isiin gootanii amma sadanii ta'u. Akaaliidhaan yookaan nama tokko qabdee adeemtu bakka biiroo silkii yoo kaatu dandeettii. Kana isiin qabamtee biiroo san deemuu qabdi qabamtee ijoolleen Dubaay jirtu micootana qabanii biiroo geessu dirqama akkamitti akka bilbilaniif akkamitti akka wal bulookan. Isobinaa ijoollee Oromoo isin malee kan hirmii ijoollee teenyaa kan dhugumaa ijoollee teenyaa obsaa jiru isin malee jiru gannirraa qabi anarraa qabi isin malee jiru maaliif isobdanii isiin dhugaa qabdi mee dubbii sitti ilaala akkasiin hurgufamtu mee haasaa sitti ilaala akkasiin hurgufamtu. Tigisti sirrii jirta. Okay, amma nu dhaggeeffadhu si dhaggeeffanni laal. Tigisti maali burtee arsii iccitii isii harkaa qaba. Garuu asirratti waan dubbachuun barbaanne jira. Bilbila ganniif kannitee jirti. Ganniin achiin qorachuu akka asirra dubbachuun barbaanne. Lubbu Nuuri akkasii mati isuma qaba dubbii gabaabaa mi amma ganniin barbaadu warri Dubaay keessa jira intala tana qabuudha qaaman. Aman qabanii biiroo geessu arsiin no hiccitii qabdu jira bar ani wanni ni nama bakka tanatti isi keessatti arke asii dubbachuu sodaatti malee hiccitii harkaa qabdi mee akkatatti qorannu jira bar tigisteedhaaf obsi dhugaa keeti garuu asirra dubbachuu sodaatti hiccitii hedduu jira bichoo lubbuu meesin agarre ijoollee tani kan gubaa usaa jiru bar nuyi bar Burteen of teeru ganni hojii haasoo barbaaddisin keessaadhaan hiccitii achinii barbaadde kan irraa hubadhitti yaadde yoon sobee kun dhuftee jirti. Mees tasgabbaa miira keessaa baha. Siiji moyti qabadhu Marta moyti qabadhu mee intina burtee dubbadhu. Waan goositti mu gargar feernaa godhan jarti yana bira jiraan ifra maal gootan jechaa jiran. Homaa ila mu laaf maama. Homaa ima pooli. Takno madaamis nan qaba. Mar higgaawin jira iqaamaan qaba. Andaa'iman harkaa qaba siin je'een jirti san dhokadheetan kiloon ititti yibirlee aabbadheetan dubbadhaa jira. Waan fiddalit kootar ila yan mal location si erga taawatu wartabe afrisi qaba. Kiloo lakkoofsa kiyyelle si akkanitu burteen. Ani nama koodee nyaatu dhiisitii nama hantuutaan ajjeesne kira mixii mana isaanii kana keessatti filitari isaanii nafu. Rakkinnan qabu obboleettiti sii kenne ka biiroo lamaanitillee ka imbaasitillee sinii kenneen jira kiyyallee sin bira jira. Homaa rakkinnan qabu ishee ani gaawwen qaba mana xalabaatan jira iqaamaan qaba rakkoon qaba. Sigale rakkoon qaba keessanis na dubbistan asirrattis na dubbisaadha. Mee yoo ani micayyootan harka keessaa qabaadde bilookii wal godhuudhaan walirraa waliin haasa'uuf adagaan irra ga'ee todoo waliinillee haasa'ee too adagaan irra ga'ee nafsee tana keessatti qabuu hin danda'u. Kiyya noonni keessatti qabu obboleettii kiyyan qaba nafsee namaa keessatti deebisachuu nan danda'a. Waanuma barbaadde kootu keessumaan na dubbisa adduma taawwata 44 keessumaan barbaadde asinis barbaadde. Maaliif laayifii iyyaa jirti laal laayifii irra jirtaan an jechaa jirti. Laayifii seenee beeku har'uma seenu kootu yoo laayifii tuyyu.
Tole burtee laali waan si gaafadhaani inta miidhagdee deemtee reeffa laaltee yoo reeffa kana laaltee reeffi biyyan galuu jedhamti sanni beektamti. Ani laalaan dhagee. Ana hiriyaa ta'e sana jedhe. Gurubbii birriin guuramuu fittichi jira. Baleetti emoodhaan hidhanii to'itoo ijoolleen saba. Eenyudha ishiin beektaa mucayyoo? Eenyudha ishiin fiduu Mucayyoo maqaa dandeessu? ishiin beeku takka garuu nan beeka. Kan asirratti dubbatan gurubbii guddaa irratti kira burteen sifti emoodhaan gurubbii emoo sana irratti galsin galchee gaafachuu hin dandeessa wanuma hundaayyuu. Wanuma hundaayyuu ayiqee laalee ayinaanii reeffa laallamuun hin danda'amu. Yoo baname asitti awwaalamaa. Reeffa sareenaan hin gubatte bakki ishiin gubannee hin jiru naan jedhan jettan ceeyu. Guruppi irratti lakkoofsi ishiin jira. Hin beektaa? Naa ba'uu dide kiloo keessanillee burteen ergeen jiru. Quxurii guruppi irratti doon ta'een emooni waasaappiin oduu ta'ee naa ba'a. Emoodhaan kiloo gurraachacheetu forofaarii bichaa naa baase. Ati eessaa akkamitti dhageessee deemtee mana Mubaarakitti dubbatte ama mana Mubaarakitti ka dubbate ishiidha? Mana Mubaarakitti ka dubbata daruma maarame. Anaa mitan hin dubbanne kiloo gaafaddaa lakkoofsa walii qaban. Ka dubbattes ka biraati. Ka dubbatte tanaa miti. Mucattiin kuni atiif isheen biloo golgootaniittu bilbilaa wal quban qabdanu eenyutu sitti meesheen duu? Duu namnatti min jiru duute naan hin jenne kan naa dawwale imbaasii irraa isii dawwale imbaasii Itoophiyaa jedhee naa dawwale namtichi qaxxitamu quxurii ergee hin jira. Kaza burtukaan gaggabaabsi ilaal gaggabaabsiiti yeroo sii dawwalu maal siin jedha? Kan naan jedhe salaamtaa na gaafatee burtukaan naan jedhe hin jedhe. ሰናይት ወርቃም ትባል ያክስትሽ ልጅ ነች አንዴ አዎ እንግዲህ ምን ሆነች በሰላም ነው እና አዎ በሰላም ነው ከኦንላይን ከጠፋች ማውራት ካውቀሞቹ ስንት ቀን አኖናኝና አራ ቆይተናል ትንሽ ተጋይተናል እንዴ ከዛን እባክሽ የቤተሰቡን ቁጥር ነው አንጀ የባለው አለኝ የቤተሰብ የለም እንዴ ላክልኝ ነው አንጀ ናን እርጌ ጥቆት ወደ ቢሰ ስልኩ አይሰራም እባክሽ ተባበሪኝ ሌላ ስልክ ላክልኝ ነው አንጀ እሺ የሆነች ልጅ አለች ጠይቄ ልክልሃለሁ ግን በሰላም ነው ምን ሆና ነው እንጀ ጀነ አረ ምንም አልሆነችም ትንሽ ታማ አክቤነች ነው እንጂ በሰላም አዎ ነው እንጂ እሺ ጀም ጨዮ ጋፈደ ረተ ጩፌ ጨዮ ጋፈደ ጨውና እርግናን እርገት ሚጨዮ ዳኒ ማሉ አከረ እኔ ናዳወለን ኢምባሲ ነው ወኪን ከአባ መናከቲ ወኪን ከአባ መናከቲ ያኒ ያርሰ ጉዲችና እርግኝ ና እርግት ሚጨዮ እርግናን ስትገባብስ ቆይ ማማዬ ዋና ሲጋፍደ ተኩተኮን ኩፈና ደብሲ ዋሳ ደረስን ሳቲ ባይ ነው ይላፍለት ነምቺ ኢምባሲ ሳሲ ድወለ ኢምባሲ ዳከቲ አዳዳ ሙጨቲ ወኪን ፍረ ሙጨቲ ታቴ ሲጋፈተ eenyutu itti akkatti fira mucattii taate? Oolisitti meeshaa fidee lakkoofsa kee jennaan kenna maxxala quxureen silaa siraachiin adeemna mindee naan jedhu. Malsii kana naa kenna amaarfa dubbata. Hojii keenya miti naan jedhu. Malsii kana naa kenna namtichi. Eshi jedheen min onaa nu jenna min maal onachi ukkubeeti akin beetii jirti naan jedhu. Mee bira jiraatte xiqqoo nan dubbisa jennaan ishiin akin beetii ani biiroodha naan jedhu namtichi akkana naan jedhu. Waa inni siin jedhan zarazzarini qoy. Amma sirratti suutol hin dubbannaa qoy maamaayye. Bilbila kan sitti dawwalee bilbila nama hin baasiiti. Ati fira mucattiitii siin jedhe. Yeroo sana ati bilbila koo eessaa argatte jennaan kuni hojii keenyaa siin jedhe. Tole bilbila namicha sanaan qabdaa? Ergeen jira kunoo keessaa. Okay. Kanaafuu namicha sana bira bilbila rakkoon jira jechuudha. Siifu amma guddaan kan jiru namticha san biraa fi namticha dawwalee namtichi suni ishiidhani dhukkubsatte jedheen maatiidhaan immoo maal jedheen gaazii irratti dhoote duutee jedheen maatii ishiitiin namticha san ni barbaana tokkoffaa namticha sanis ni barbaana Ganni maatiidhaan akkas hin jenneen maatiidhaan adagaa makiinatii jedheen nu yoo asii dawwallee gaafannu gaaziidhaan nuun jedhe ishiidhaan immoo dhibamte jedheen. Dhibamte taamman dhibamtee danaanichisa danaanich naan jedhe suma deebise. Nanti bisa maal naa kennin jedhee jennaan araa isaa akkan beeknechanii biiroon naan jennaan. Bariisa deebisee nan dawwalan yaalaa unkaasu. Guyyaa sadaffaatti maan naan jedhan dawwalee maal obboleessa koo erga duute ijoolleen haasoftee argee biyyaanaatti mani erga duute maal akkamitti duute obboleessa reeffoo akkamitti gara yoom gala jennaan. Ilaa burte maal goota beektaa zirzirii dhiisem. Wanta ilaa namichi saatiin itti sii dawwalee saatii irra jira saatii sanatti iskiriinshuutii godhadhuuti ganniitti ergi tokko jedhe. Ati fira erga taatee maatii wal dhabuun gaarii miti sirrii. Sababa ormi baxabbaxee firroon dhabuun gaarii miti. Ati guyyaa tokko waan itti wal lolteef isiidhaan hin ajjeeste siin jechuu hin dandeenyu, hin dhiiste siin jechuu hin dandeenyu. Ati ragaa keessaa qopheeffadhu. Saatii namichi sii bilbilee iskiriinshuut godhiitii jira ganniitti jira ijoollee hojjettu kana wajjiniin agarsiifadhu. Inni lammaffaan immoo ayyee munii raasa'e tole. Zaala kinaaso. siifu fudhadhu miceetti mana maadaa irraa jiraatte
yaa bani adam odoo ala jiraatte odoo mana ijaazaa jiraatte dubbii kana hin beekti akka tajjeefamte hin beekti jenna duuban talli mana maadaamii jirti mana maadaamii jirti bakki mana maadaamii jirti nama ijaazaa bahuu hin dandeenye dubbiin an jirtu namticha san bira jira namticha dawwaltee duute hin ammas kan gaafattu ganne eenyutu reeffa ilaalin reeffi kun gubataadha yoo reeffa laaltan asitti qabbarra kan jedhe eenyu mee balaayinesh seessiste ganni balaayinesh gaafadhume. okay ayyee gaggaafa gaafii ijoo gaafadha Balaayinesh haasa'e balaayinesh mitirra kafadhu haasa'e. balaayinesh mee koy dubbii kana hin beekti amma dubbii guddaa wanni naa qabatan namticha intalatti deemtee reeffa laaltee reeffa laaluu hin dandeessu yookaasitti awwaallama jedhame san intala san naa fidaa intala san fidaa namticha immoo hin laalin jedhee sadiis nuu fidaa dubbiin amma karas jirti miskiina irratti damadamuu hin dandeenyu kaatuni dhiiga isheen nyaattiin janna jaran mana maadaamiti baasuuni anis nan baasan tala alaadhaa xiyyaati miti alagaadhaa nan baasa ka'oo isheen rakkatti baasuun immoo wanjala miti mana maadaamiti baasuun wanjala miti hadhaan eessa jira dubbiin achi jira warra san bira jira warra ijaazaa bira jira dubbiin balaayinesh dubbadhu balaayinesh tokkoffaa dhufee kan nutti himeeyu ana dubbii nageeyyuu balaayinesh irraa balaayinesh tanaa geerii buuti shinaashidha dubbadhati. Nageenyi fi araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu hunda keessaniif kam jirtu. Noor balaayinesh bakka nagaa narri fadhee anchi sagalee dubbismaa ayyee dubbadhu. Ganni dhugaa dubbachuudhaaf hiriyaan tokkoffaa gaafa naga'u duuteen nageenye biyyaanaa ijoolleen naa bilbiltee bitikkeen akkatti badhee footoo ishee lattafiiti gaafa duunaan jiran biyya hojjettee jira beediyoo kiyya galtanii ilaaluu dandeessa michoon ture erga badde ji'a afur geessee bilbilteen beektu as sagaleen illee dubbateen beeku akkatti baddee jirti jee beediyoo lakka geen jira. Lakka gee gaafa guyyaa lammaffaa biyya biraatirraa naa bilbilame bira akkatti duuteen aan jedhani Itoophiyaadha balaa makiinatiin duuteen aan jedhani akkamii dhuguma moosoba quba qabdaan aan jedhan. Jara sagalee ishee mucayyoo boo'ichaan duude us jedha sagalee ishee kanaa miti abboon uummata abaarree kana. Sagaleen kan duude boo'ichaan duude. Warri nan akkana sagalee kiyya kanatti gammaddan hunduu duuni mana namaa seente nama nurraa jigee biyyuun baajjirraa akkatti galluun beeynu dhugaa dubbachuudhaaf lafa kanarratti waan baay'ee argina. Achiin dubbadhee geesse biyyaa bilbilame biyya bilbilaan biyya makiinadhaa jedhan. Achumaaniin taragaa ga'uu didee biyya bilbilee lakkoofsa biyyatti isinii bilbilame sanii naa kennaadhaa. Lakkoofna sitti bilbilame kana jedhanii naa kennanii jiran kan wannooti jedhame. Achumaan lakkoofsa laalu lakkoofni tokko. Namichi kun nuyi hin gaasii jedhe. Akkamitti warra biyyaatiin makiinadha jedhee mucayyoon kun akkamitti beekamne jenneetoo dubbannee ture. Taa godhamu. Waantadha ammallee fokas ka gochuu qabamu namtichuma isaan irradha namtichuma bilbilee walii gadi facaase kanatu qabamudha. Jedhe malee ani mucayyoo tana burtee yaani burtee jaan mucayyoo burtee nama tokko jettanii mucayyoo irra fidanii hin goyna burteen ture erga ollolanii ol dubbisuu isaan ji'a ja'a. Anuu mucayyoo erga dubbisuu isa ji'a afur burtee illa dura. Burtee waan ollolanii fidanii hunduu irratti burtee jaa malee burtee wanna beektu hin jiru. Lubbuu mucayyoo baatee jirti mucayyoo tanallee wanna biraa keessa akka hin galle hin barbaade. Kan lubbuu mucayyoo tanaa kan nyaate nama biraa. Bakkee wannoo beektan kan ta'e baasuu dandeessa. Burtee warri jee jettanii burtee irra hin goyna rabbi sodaadhaa. Lubbuu mucayyoo tanaatillee. Namni biraa sun eenyudha hin beektaati waan beektu himigaa. Lubbuu beeku miti mucayyoon erga ollolanii ji'a jaatti tiijii akkanuma warri jee fi miti. Ollolan jettanii mucayyoon tun baasisistee jirti. Ati zarii keessa taana gaafa rakkadhoo jettee baasisisuu dandeessa. Wal qoradhaa isin dhaggeeffadhu wal qoradhaati isin wal fira waan taataniif wal qoradhaati dhugaatii. Ani qoradhee burteen ji'a ishii booddee ji'a fure. Ani balaayinesh ministeera gaagani balaayinesh mucayyoo duute tana arba adda wajji guddatanii wajji baratan malee firumaayyuu hin qabnu. Digane anarra shiidha walitti yaata koodeen anaadha. Tigisti koodeen anaadha. Koodeen anaadha. Gara barbaade micoon kun mee dhufamaan hun taatu isin dhugaa baasaa isin dhugaa wal qoradhaa isin firaa miti itti aantu miti dhugaa sii barbaada nutti yeessaa nama san
bas imimmaa faayidaan qabu. Tiji ugashi odobene malu gubanna ugashi odobene malu gubanna ugashi Namichuma isinitti bilbilesanii maal olu waggeeffatu namichuma isinitti bilbilesanii. Takka gaasi galuun jedhan takka nama rajjiseera takka makii galuun jedhan. Qooyi lubbuu nu waggeeffatan qabuuti qaban. Tiji maal jettaati? Qooyi lubbuu qooyi. Namuma isinitti mesanii nama isinitti mesan qabatan nama isinitti mesan bilbila isaa nama isinitti bilbilee isinitti mesan. Ni namicha maali imbaasii maal Qabanne qabna lakkoofsa qabna kennineera lakkoofsa qabna. eenyu isaati reeffi maramaramu kan jee eenyu isaati kan reeffi maramaramu jee intala sakkidaa. Tiji mee qoy dubbii kan amma dubbiin kun hin baasinis quba qaba barjara na qoa dubbii kana bar hin baasinis quba qaba reeffi akka Baasi ayyuu kan biyyallee himee nutti himeen baasi ayyuu. Bachuu qooyi Baasitu warri himee firaa kan baasi osoo isin firaa jirtanuu eenyu kan reeffa sana qeelaalee reeffi akka maramaramne je'ee deebi'e sun eenyu ishii fidaa. Osoo isin jirtanu balaa eenyu ishiin isin beektan ijoollee kabaabii keessanitti ka gurubbii irratti. Fidaa isinii firaa osoo jirtanu ati haati firaa oduu jirtu ati goddanyaan isii oduu jirtu eenyu isin kan reeffa dhaqeelaalee akka maramaramne je'anii jettasa fidaa. Isii barbaadadhaa fidaa isiidha kan gumaa keessan awwaalaa jirtu isiidha fidaa. Meenaa gaafa balaa yadarma maaramii gurubbii irratti intala dubbatte santu gurubbii kana hidhee santu beeke micayyuma san naa fidaati. Guruppii isa seenaa fidaa. Fidaa guruppii isa barbaadatti nama guruppii isa ijaare sanis fidaa. Nama san qofa barbaada nama qeereeffa san dhaqee akka maramaramne je'e san fidaa. Nuti beeknu wanni beeknu jiru oduu namaa warra nutti booye sagalee isinii ta'uun keenya waa warri nuun jee qabanneeti. Kanaafuu nama isintu beeka waan ta'eef fidaa. Mama subri shoy bes. Ma gdar futi yani. Lali tigist aggeeffadhu. Nan aggeeffadhu lubbuu. Aggeeffadhuuti jechuudha. Farada akka farada namni beru waan dhageessa farada naa gala. Miicayyoo sana jechuun baay'ee ilaaluun danda'u mana kontiraataati maarami liifirra har'uma seenu. Namuma lubbuu hawaasa dirqamsiisaa jiru basi dirqamsiisaa jiru dhugaa jirtu barlaadi maatiin nutti hime wanna maatiin nutti sagalee ta'aa isinii taana miti sis hojii inni bar mirga qabnu nuyi maaliifin warra maatiin nuun jeenu tokkoffaa kana lammaffaa immoo Tikikkiliidha. qoy namittuma san barbaadaa fida warruma guruppii irratti dhageessasan nama guruppii irratti dhageessasan guruppii san nuu iyyeessa namitti ilaalte san nuu iyyeessa bas kanarra isinirraan barbaadu bakka. Ani kanan barbaadu. Tigisti haqa jirtaati itti fufi dhaggeeffadhu buutii arsii bilbila kee asiin gadi bu'iitii naa ergi.